Tam jirtu nagaa keessanii baga nagaan dhuftanii gara chaanaalii koo egaa har'a kan hojjennu nyaata aadaa Oromoo kan ta'e raafuu hojjenna. Raafuu akka katfootti akkamitti akka hojjennu egaa aadaan keenya bal'aadha. Kun egaa aadaa naannoo godina lixa Shawaa naannoo sanaati. Akkamitti akka qopheessinu isinitti agarsiisa. Egaa gara jiruu kootti tun deemin dura garuu jalqaba gara chaanaalii koo warra dhuftanii yoo jiraattanii subscribe akka gootanii kabajaan isiniin gaafadha. Erga subscribe gootanii immoo booddee mallattoo notificationii tuqaatii viidiyoo haaraa seen gadhisu dafii isinitti qaqqaba jechuudha. Egaa wanta na barbaachisu immoo kunooti as qopheessee dhiyeesseera. Egaa raafuudha. Egaa kan nu barbaachisu kunooti raafuu qopheesseera. Kunooti akka argitanis collard greens jedhuun bitee isa egaa akka raafuu biyya keenyaa fakkaata. Egaa maalan godhaa kana irraa hiikeetanii isa booddee sirrumatti egaa nan qulqulleessaa nan miicaa. Miicee immoo deebi'ee wal argina. Kunooti akka argitanitti miicee fideera. Amma maalan godhaa baala isaa duwwaan barbaada. Mukasaa kana hin barbaadu. Mukasaa qobaatti kaa'etanii egaa raafuu ayinataa gara biraasiin hojjedhu. Isaa wajjin immoo nan qopheessa jechuudha. Isa booddee nan affeela. Baala isaa duwwaa nan affeela. Egaa yeroo fudhataa affeelluusaa yeroo baay'ee fudhataa. Egaa erga affeeleen fixee booddee wal agarra. Tole egaa akka argitanitti affeelamee kunooti kana fakkaateera. Egaa wanta maaxilaya wayitii achirran kaa'ee isa booddee egaa bishaan isaa barbaannu kanaaf hin cuunfina. Hin cuunfina gaanii paper toweliidhaan hin cuunfaan jira. Harkaanis cuunfuu hin dandeessu. Garuu ani paper toweliidhaan seen godhu egaa bishaan isaa sirriitti naa baasa. Kanaaf akkas gochaan jira akka argitanitti. Ituu paper toweliituun godhiin akkasuma harkaan duwwaas cuunfuu hin dandeessu jechuukooti. Kunooti argitanii bishaan isaa akka jirutti irraa fixachiisu nurra jira. Kan achi hin mi'aawu. Egaa fixeetan immoo wal agarra. Cuunfee fixee. Tole egaa amma akka argitanitti bishaan isaa irraa cuunfee fixeera. Amma egaa maalan godhaa egaa harkaanis murmuruu hin danda'ama. Egaa maashiniin qabaa kan itti murmuranii isa shunkurtaa itti daakanidha. Isa keessa gasheetanii egaa sirrumatti egaa nan daaka yookiin nan murmura jechuudha. Xinneessaa al takkaatti waan hundumaa yoo itti naqee sirriitti naan daaku. Kanaaf xinneessaa sirrumatti daakeen fixaa jechuudha. Kunooti argaa ilaa sirriitti murmuramee sirriitti akkaataan hin barbaadutti naa ta'eera. Amma hunduma isaa fixee maal gochaan jira? Heelee irratti godhee yookiin maxxashaa irratti godheetanii xinnoo isheen isaa bishaanii yoo kan irra hafe yoo jiraate achumaanis hin xuuxa. Kanaaf akkas godheetanii nan ho'isa. Yookiin ibiddaan immoo xinnoo isheen awwaadda. Tole egaa isa fixeera. Egaa amma heelee gara biraatti immoo dhadhaa akkas baqsee fideera. Egaa dhadhaa kan hin fayyadamee dhadhaa kan qobaatti kan kochee yookiin kan kutfuu hedhee kan hin baqsee jira. Kanaan dura viidiyoo hojjedheera. Description box irratti isiniin kaa'a achirra ilaala. Egaa kan nu mi'eessu isadha. Amma akkas baqseen qaba. Isa booddee egaa Ogiyoo fi mimmiixattan naqaa xinnoo ishee akkasumas raafuchattan naqaa.
sirriitti egaa waliin makaa dhadhaa wajjin. Egaa nyaanni kun dhadhaa baay'ee barbaada. Amma oogiyootti naqaan jira. Oogiyoo yookiin kororimaa jedhanii. Egaa ibidda ko baay'ee loo irra godheera. Achimoo mixatti naqaan jira. Mixaa jedhanii. Egaa mixaan ko ani ashaboo see qopheessanii ashaboo akka gaariitti itti naqaniiru. Kanaaf ashaboo naquun naan barbaachisu. Isin garuu mixni keessanii ashaboon qabu taanaan itti naqachuu isinirra jira. Egaa akka sila isiniin jedhetti immoo ibidda keessanii baay'ee loo irra gochuun isinirra jira. Maaliif dhaqee mixni keessanii hin gubata. Kanaaf akka hin gubanneef loo irra godhaa. Dhadhaammoo ammas bukkeedhaanii baqsaan jira. Maaliif akkuma sila isiniin jedhetti nyaanni kun dhadhaa baay'ee barbaada. Kanaaf dhadhaatti dabalaan jira. Egaa kanumadha. Egaa jiruun isaa salphaadha. Jiruu dadhabbii baay'een qabu. Egaa hin dhiyeessinaa, hin qixeessinaa. Xarapheezaa irratti kunooti qodaa isaatti galagasheetanii akka argitanitti qixxeessaan jira egaa. Baay'ee mi'aagaa kun kitfoodhaa wajjinii. Akkasumas kitfoo malees akkasumattis qobaasaas nyaatamuu hin danda'ama. Buddeeniin yookiin immoo qocoodhaanis nyaatamuu hin danda'ama. Baay'ee mi'aa. Kana fakkaata egaa. Qixxeessaan jira, babbareechisaan jira. Tole egaa hin jaallattu jedhee nan abdadhaa. Ni jaallattan immoo nama gara biraadhaaf hin fayyada jettanii yoo jettanii sheerii naa godhaa, laayikii naa godhaa, sabskiraayibii godhaa. Akkasumas egaa viidiyoo gara biraatti immoo wal arginaa hin deebitu jedhee nan abdadhaa. Egaa viidiyoo gara biraatti immoo amma wal agarrutti ulfaadhaa isiniin jedhaa. Nagaatti bakka jirtanitti.